يا مسو يا المانا يا بكجرت مرتونا غيني كيني كواقع كورو ما داخل رامد سنا دكبو ورسلي بريه فقولوا بلتن نغانو بلتري سلي جنة ورسلي ايه في اللي اكبولتن. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. دي هذا رشبو بيديتي نغا قبدليمي ايه واقع قبلتي قوتي نوبل سيوان دوبل نومي اكسي مريتا نيالينو ابسي تمرك نيالي واقع توچنا قبنا واغدو قبنا دوغا في اركو بيكو ولي اكي كتلك ولي غالي على غالي اكرمت لي بيتي قبنا شريف شرل دور سيف رابيخي ولي اكي تاي مريتي مردوتي اذا فرلي واغيل واتاسس الى دي بيدان ويلكم تو شبو ميديا. oduu adda addaa qabannee dhaannee jirra.
تدرا واي بيتي تاتي دريدا خيستي دغيني غندا عبدي بروتي اوروموتا انا اورومودا افريتو بيتي دوي اجيفا بيجرا ما كربت لينا موتمدا ونجرا غباسنا جرا دفتي اكبسيتوتي هو بيتي خنيز ولي بو بيتي حواس اوروبوتي في حواس سوماليتين اودو هنتهن وراني بيتي ليو بوليسي موتما سومالي داتو خلتي دان غندا بيتي بولشي سمغالا دريدا جال جرو غندا بدي بورو جاموتي غا دوبرتي تكافي اكاغا تكرتي غا ماكينا باترول اسانيتي دفني حواس خيجرتي تركان في فلتريتو سو أديتشار بريتي تياتن خلتي دان أديتشار بيتي قام هدتي خموتم ما هجوتو خموتم من عنو سومالي داتي مدون تونستا أغرتني يجو دوبغا دبي سري راغا حواسي خيجا إيتا جرا غارا لمي إلى الله تتي خيسا وبلشيسا مغالا دريداتي إيتا جرا حاتاتو أمو ليو بوليسين تيبي أني جراني ammoo fagoo irraa hin jiran malee hawaasa keenya fi hawaasa keenya harka qullaa falmataa jira akka agartan sanatti jechuudha. Bulchiinsi magaalaa Dirreedhaa eessa jira gaafiif dandeesse. Lammaffaa kana qofaa miti poolisiin naannoo Somaaleedhaa daangaa wajjin qabdu Dirreedhaan akkamitti beektee achi dhufee tarkaanfii irra fudhachuu dandeen gaafiif dandeesse jechuudha. Dirreedhaa fi magaalaan Harar akka yaadattanitti akka jaziiraati jechuudha amma akka aayilaandii dibdibboo Oromiyaadhaan marfamte jechuudha. Soga Oromiyaa cabsanii seenaniiti Oromiyaa bira kutanii magaalaa Dirreedhaa irratti gaa tarkaanfii fudhatan kun gaa tuffii daangaa bira kutee jechuudha. Eessarraa kiiloomeetira meeqa naannoo Somaaliirraa haanii dhufanii Dirreedhaa keessatti hawaasa keenya beetee sanuun tala dubartiidhaa ajjeesuun isaanii fi dhiira sadii tuni waan beetee tummaal garsiiftii yookaan tuwwan isiin garsiiftuu heegareen Dirreedhaatu garamiidha gaafin. Eebar gaafaa heereessee kabajan sani waatu jira jechaa turre jechuudha. Gaafa beektee siidaa dhaabbatan san gara soo dubbiin imalaa deemtiidha. Maasta pilaanii babal'ifannaa beektee mootummaa naannoo Somaaleedhaati. So Khadir Jawar seenaa isaa gaasinii irraa baduu deemti jechuudha gabaabdutti. Khadir Jawar odoo gadaan isaan dhumini ummanni isaa lafarraa dhumuu jalqabee jira jechuudha. Kanaafuu ummanni Oromoodhaa beetee fatanaa qormaata jajjabduu as deemtuuf qophaa'uu qabaadha. Qophaa'uu qabaa. Tokko tuffii Khadir na fakkaatti. Lammaffaa tuffii mootummaa naannoo Oromiyaadhaati. Sadaffaa illee tuffii beetee mootummaa federaalaadhaati. Rakkinni guddaan mootummaa warri beetee hartakaan nuti masaraa keessa jira badhaadhinaa biyya bulchaa Oromoo biyya bulchaa beetee waan harka keenya seente kan akka nu harkaan baane goonaa akkanaa jechuudha akka ittiin magaa isaan ibsatan khutbaan teessan tana fakkaatti ammoo gaa lafarra dhugaan jirtu golaallee aangoo maal qabdanii jechuudha. Aangoo beetee Mustafeen qabu Khadiris hin qabu Shimalis Abdiisaatis hin qabu foddaan maatar Abiy Ahmaduun qabu jechuudha. Taphni tapha Gaazaati. Mootummaan naannoo Somaaleedhaatiif mootummaan Abiyyiidhaa iccitiidhaan waliigaltee qaban keessaa dubbii Gaazaati. Dubbiin Gaazaa san hin dhumanne jechuudha. Hin bahu jiitii beetee baasii dhoysii gurguriidha. Haga tokkollee uummata kiyyaa kannidha. Yoo ati gabbaatee Gaazaa kana beetee labsite ammoo uummanni nakkaadha. Keessaa naannoo Somaalee keessatti ONLF fi mootummaa Mustafee jidduu dhiibbaa jajjabduudhaa jira jechuudha. Soga namuu karamitti beetee maastanfashaa godhatan dhiibbaa teeshina Abiyyi fi Mustafee jidduu jiru teeshina Mustafee fi beetee ONLF jidduu jiru
ga oromoo dhawaniit ajandaa kana jijjiiratanii jechuudha. So nuti haardii ajandaa ittiin jijjiiratanii jechuudha. Hatta mootummaan naannoo Somaaleellee ajandaa fi rakkoo isii keessaa hiikuudhaaf garana dhufteedha. Ammaan dura jaarsotti bu'aa turani. Ammaan dura beektee karaa anniyaa sanii dhufaa turani. Amma kallattiin dubbiin direedhaa geesseedha. Direedhaa geessee jirtee deera. Yoo tuustan maybe gaafa gaama naannoo direedhaa bulchan rakkoon beektee direedhaa miti jechuudha. Dangoggoo karaa gubbaanis beektee mi'eessu. Maal isanii himaa dhufuuf ta'anii jechuudha. Dhufuuf ta'anii ilaa Awaashitti karaa hundaanuu dhufu jiran. Ilaa gooroo guutuu dhufuu ta'anii jechuudha. So ummanni Harargeedhaa akka malee saaxilamaa ta'uu keenya ifaa jechuudha. So dhimmi beektee ganda abdii boruutti agarree abdii boruu hin qabnu gabaabdutti. Habileef haadiriin teenyaa ugaan saamisara jirti, they don't care. Saamisara jirti jechuudha. Saamisara jirti. Bar amma poolisii kana dalagama miyoo dhiiratee Khadir Jawaar kanama fatteesseef kanama ajjeesse kana heeraa jira. Heera sanii mee qabee seeraan dhiyeessuu danda'edha. Odoo gumaa ijoollee taraan baafnee aangoo isaa fixatee deemaadha. Akkasitti rasaasa 17 meeqaan tumanii ajjeesanii qottee duudaan beektee hospitaala dura darbitee deemtees way dhiyeessee jechuudha. Taaziyaa dhaqeetu mataa qaqqabee sossobee inni nu moojji booyaa jechuudha. Khadir Jawaar inni akkuma keenyatti miidhama fakkaatti jechuudha. Aangoon harka isaa jirtu. Aangoon harka Mustafeedhaa jirti. Aangoon beektee harka gurbaa Hararii isa jidduu jirti jechuudha. Awwaliin aangalle keessaa aangoon anfarii kan namte. Tashimallee sabdii isaan qabluutis ajaa'iba taatee jechuudha. Aangoon gurbaa naannoo Hararii bulchuu qabu Khadirii suma qabaatee isaatiinis maaliif hin daleenne karaa amanii naangaltu jechuudha. Basically gaafa wanni garsiisaa rakkoon nuti amma direedhaa gubbatti agarruuf daangaa gubbatti agarruuf tuttuun hundinuu toobaaraa kiiloo keessatti qophootee beektee yeroo adda addaa saba kana qolqabbiisaa madeessuudhaaf akka beektee dimataa waliin qabanne akka inni dhaadanne contentment policyidha. Beektee saba guddaa kana kophaa isaa waraana guddaatti to'atu qabu. Kanaafuu insii fi jinnii naannoo isaa jirtu hundatti kaasu. Asii walloos dammatti qotuleetti walloo dhufuuf ta'a jechuudha. Egaa direedhaa jalqaban wallootti aana naannoo Hararii keessatti dhagoof teessan karaa Baaleetiin dhufan Moyyaalee dhufuu ta'an xiqqoo booda ammas Boorana dhaga'uuf teenya achiin naannoonni ammas Wallagga dhufuu ta'an. Dharraa dhufuu ta'an. So akkasitti beektee bakka hunda kanaa'u taamteebila haayee fi qaba. Akka piireedii ijoollee gaafa wanni dhaa yoo yaadattan taate mana barnoota irratti piireedii saayinsiidhaa, piireedii baayoloojii, fiiziksiidhaa, keemistirii, maatsii yaani bari yeroo adda addaa barsiisaa adda addaa seenamu akkam. So konfliktiilee kun hundi kaajuwal taateetuma kaasanii jechuudha. Namni accountable godhuun jiru. Namni Oromoo ajjeese seeraan dhiyaatu jechuun ajjeese mootummaadhaadha. Ajjeese Abiyyi Ahmedii, Shimallis Abdiisaadhaati, Khadir Jawaarii, Mustafaa Afooshaa tanaatu beektee guruupii maafiyaa walitti dalagattu kanaatu uummata keenya miidhaa jiraadha. Tattaafataa jira haga dandeenyutti beektee aboo hayyee baalli Oromoo taate jararamee Oromoodhaa tola isaanii jechaa jira. Dhiibbaa gara jaarmota siyaasaa abaa'oo kaafaa uumuudhaan isaanii dhufaa jiru beektee haga tokkollee nuti olola sanaa xiqqeessine jechuudha. Maaliif kana godhaa jirra? Hariiroo beektee mootummaa fi uummata gidduu jiru kana fooyyeessuudhaaf diddanii toluudha diddanii jechuudha. Toluudha diddanii ifuu haroomni didee waan dura asirratti dubbachuun barbaannu malee sarvee goone turre. Warra beektee badhaadhina gargaaran ammaan dura badhaadhinattiif beekan badhaadhina lafee gargaaran sarvee goone jechuudha. Warra PPT beenu. Obboleekiyyaa namni irraa abdii hotate hawaasa keenyaa miti.
namni nama hundaa ol abdii hojjete irra paartii badhaadhinarra warruma kaleessa badhaadhina fi injuu jechuudha. Keessaan kufu jirtan adeero. Dhiisaa ubarta uummata Oromoodhaa keessan irraa nyaatin, keessan isa nyaachaa jirtan, keessan isa saamaa jirtan, keessan isa ajjeesaa jirtan, hidhaa jirtan kuni dhiisuu haa hunta isaa dirree jirti jechuudha. Dirree jirti ta'isaa. Jibbaan isaatii fi roorroon isa gubbaa deemtu akkanarraa dubbataa jiru. Keessan kaleessa masaraa keessa dhufanii naa tuttuquu barbaadan jechuudha. Warra kaleessa nama kuma lamaa fi 500 fa'aa walitti Oromiyaa keessaa walitti qabdanii masaraa keessatti walitti qabdanii wajji haasawtan. Warra beeytee badhaadhina keenya jettanii abdattan saniitu warra gaammee keenya ussa jechaa jiranii jechuudha. Maal jennaan ilmaatu tokkoonni wanni tokkonaan jee maali? Wookaayyoo Oromoodhaan buluun akkana taate wokaa zamanuma dargii saniitu otoo amaarri sanuu deebiirra wayyaa jechuu jiranii jechuudha. Namni Oromummaattu hafru jira beekadhaama. Yoo Oromummaan gaa tana taate jechuudha. Taamma jarri keenya badhaadhini deemuun tana yoo taate Oromummaan wokaa Itoophiyummaa tanaa wokaa diliitti waada isiin nu qabe kanaa jee jira jechuudha. So sadarkaan abdii kutannoo fi sadarkaan yeroo ammaa tana keessatti warrummaan badhaadhinaatu badhaadhinarra abdii kutataa jira jechuudha. Wanni maqaa malee namuma taa'eefitiif dalagataa jira. Baadawwee kaabineef kaadirillee nama dhiyoo tana galtee naan jaani warri xollaa turan hedduu huqqatanii naan jaani hedduu huqqatanii gaamma haala amma bakka gaariitti beekte bifa baasuuf ta'anii jechuudha. Amma hawaasa keenya wanni godhanii rakkummaan guddoo jirtu biyya fiifuu abaariirra jiru beeltiirra jirtu askanni qaanii teessan beekte nama waan kan nu dhabe ol seenanii balloon yaafatan jaan kaan soolara irraa eeggatan jaan bara isaan seenanii hin jiru zaman umrii beektee dhageenyee fi tajiraanna jidduu zamana mootummaa sadarkaa kana durriyyee taatee hattuu taatee deeraa namaa keessa ol seentee waa fudhattee deemtu zamana kana agarra jechuudha. Zamana beektee gibirummaan lakkoofsan qabne jechuudha. Tokko dhufeeti maarree inshuraansii maarree fayyaa maarree kanni. Amma holo beektee wanni maali hidha abbayyaadhaa sanii beektee eebbisiif naadhaaf maalleeni guuramaa jira jechuudha. Uummanni kanneen hin fanne warraa wadaa'ee jechuudha. Warra wadaa keessaa rakkoon jirtu waa laaftuu biti jechuudha. Buban namni waan nyaatu dhabee adeero. Waan nyaatu dhabeeti akkasiinuu fidaan numa saddummaatti jechuudha. Araba beelti waajjira keessa seentee jechuudha. Nama waajjira mootummaa keessa hojjetu. Booka biyyannaan gaammee irraa ciree nyaannee naan jedhe. Cireen qabu yoo beekte tokko naa osseene yaafattaa yaalii meerazzaaq yaa karim jechuutti hin jiraa naan jedhe. Booka jechuu keetiin jedhe. Eeba haa tokko osseene abbaa laajaa tokko oggaa osseene irraa hiikkadheetiin laaqana yaadhaa naan jedhe beekte. Walii gallaayyoo dubbiin akkas taatee jechuudha. Dubbiin wal gahuu dadhabdeeti beeltii fiifuu waajjira seentee kursira teessii jechuudha. Nama kan akkana jaallalanii yaan. Walii gallaayyoo ilmaatu yoo ati haajaa seentee namni alayyaa jaani warri beeltii kursii gubbaa teessituu hunduu gabbaateeti kana lallaatti jaan sababa biirootam seenaa. Biirootam seenaa. Kaleessa barbaaddeetuun harkattu warban lamaanuu amma inni nuuf haxara nyaanne laaqana barbaaduudhaaf ta'a jechuudha. Ati waseennaan ka dirruma sitti himata rakkumateetuu dhagoon barbaadu birrii hagana fiti. Deem fidii kootti birrii ni haasufa. Aboo haa dura haajaatii yaa setti hima deemii jeemi fidii si jedhe birrii fidii koottu. Birrii sangaa fiddee yoggaasanii aboo niin qabaatu kun fideete haajaatii akkana. Maal dhimmi kee maali? Dhumee jira kun farramee jira bakka fidi. Maal gaafattee wannummaan rakkoo guddoo taate manni laaqana isaa san nyaachuudhaaf
waan atin qabne si murteessa jechuudha. Waan atin qabne gwa si murteessa haan deetee manarraa baafta jechuudha. Manarraa ati baafte sanis akka manarraa hin baane inninis dhufaa jechuudha. Sanis dhufee akka hiraata bitaaf. Ati gwa waraqaa beetee lafa hin qabnee fi mana hin qabne fudhatte poolisii fudhattee tittireeta. Manni kun kiyyaanaa gabbaasa ittaan kun waraqaan hin qabanaa murteesse. Abbaan manaatis rooroodhaa wusuu danda'a. Inni sifirraa beekte mee dhaabbadhaa mee kun poolisii sanii sifirraa nyaachise biirootti ol deebi'aa jechuudha. Ammas isa kanaaf kannaa beekadha. Isa kanaaf xaliyaan kaleessaa achitti baatee jirti maarree because wanni tun hundinuu waan beektee faayila gubbaan jirreef namichuma sanuu booda deebi'eeti boo waraqaa kaleessaa san deebisuu qabda isaa fidde. Aboo kalee ati natti hin kannine. Deemana mazgabii keessa dhaqiitii waraqaa kun akka achirraa ba'ee fidii kottu. Tiwutarii kana isarraa argatte balleessaa kana walii gallamu akkam. So wannummaan yeroo ammaa tana keessatti Oromiyaa bulchaa jirtu tuni dhugaa Rabbii ibsuudhaaf mootummaa miti ijoollee lama daa'ima lamaa obeettee addaan eeddee oolchitee bulchitee natti hin fakkaatu jechuudha. It is just seenaa impaayarattii san keessatti. Seera impaayarattii san keessatti nuti abaa'oo miti kaafaa'oo miti wobuu miti piipii miti waan isarratti ololluuf hin jiru jechuudha. Waan hawaasni keenyaa fi daleeyduun mootummaadhaan nu himteessanii gabaasaa jira. Beetee bikki sanitti gabbuutan tuni dalkal asfarii jechuudha. Ibargaa jahannam kun sadarkaa qaba bokkam. Uqummee jahannam taatanii jechuudha. Uqummee maal jaanii wata distirratti haftusan. Cubburraa isan uqummee cubbuudhaati jechuudha. Isa dhiiga dinuma naaf hin cubbinu. Sheexaanni nuu beetee misalirraa maganfataa jechuudha. Yoo dhugaa barbaadan. Ummanni yeroo ammaa tana keessa Oromoo harkaa qabu ashuddul kuffaar wa nifaaqa isanii jechuudha. Aaraabii. Badawaloon jalaayaan habeetee magaalaan itti birqiidha. Dubartiin itti birqiidha. Farshoon itti birqiidha. Qadaa baasu jirii jechuudha. Araddaalee abbaa araddaatiif kanarraa kaleessa hawaasni keenya booyaa ture milisharraa. Boobar milishaan irra wayyaa taateena. Gabaasaa beektee uummata duggaa deeffanne. Torban azaabaa jaaniini jechuudha. Warra wanni dhaa warra beektee qoree torban beektee baadii magaalarraa kaabinee teessan baadiitti argitan. Bas laakaa beektee hawaasni keenya har'a nama baratee nu dhufee jaanii gammadanii jechuudha. Dhiichisa amma magaalaa Harramillee tokko ni yaadadha jechuudha. Fi naannoo Hargee adda addaatii fi lafoota adda addaa keessa beektee kaabinoota dhiichisaniitti simatan. Warri keenya bilishaa fi abbaa araddarraa nagaa harkanne jaanii. Wookun bira Osseelee loon guurataa jechuudha bara. Osseeleetii si gaafatee warra rahmatan qabne magaalarraa baadiyyaatti ol argite mootummaan. Haxoollaa geessitan kun wani naan galle immoo ummata akka gaarii nu miidhaa jirtanidha moo. Taraa duraatiif tempereechara beetee termoomeetirii ilaalanii jechuudha. Ammoo siyaasa meetiriin hoggaa laallu. Seenaa Itoophiyaa keessatti takkaa yeroo akka ammaa kana wanni hundinuu warraayisi dhoowwuudhaaf walgahee hin jiru jechuudha. Irra deebileetiif diinina sanii kanina. Hatattaman yoo amala keessan kana jijjiirachuu hin danda'in yoo beektee Oromiyaadhaaf beektee Oromoon qe'ee ofirratti hawwabiin qabne taate. Barwayyaaneenis oduma kana haatuuti amala ummata keenyaas beekuu qabdan. Ummanni keenya qamalee obsa qaba beekadhu. Obseeti guyyaa takka akka maraatutti halkan leelii halkan walakkaa itti haati miidhamuu isaa kun hundinuu gabaasaan bakka takkatti itti kannamti jechuudha. Halkan walakkaa eegara fi Oromoo hirribaatti ol kaa.
سبو كمينته أكان أقولوا جرا سبو هي مي أنا بريو سنجة إيجت ودا دبتها شوي غاوسن غاخي تروسن ديوسون دندو بكر ويانا كسيم مكالي قلتشبل أما ديتا ميتور بوسيتي أوبسيفي هالكا ولكا غباسا غرسيساني يتشوخيا سميرا بوتي فيسا غباسا نورمونا غافا خيامو نمي سلفا قبون جرو يتشوخي تيسفا أتك غادا فينو سنبرت فيتي خبجان أولا ميتا يتشوخي خابيني في خادري لفرش الرئيس تا أوربون أكل نمولتي يتشوخي akka beetee faannoon gootu san isan godhuu ta'an morma keessa muranii muka suuqanii dhiichisu ta'an danama dachaaf na kaabine wayicha horree jeeti reefa keessa irra dhiichisuu ta'a jechuudha qotee bulaan fi ka magaalaa jirus ta'a hirii harka keessan akka tasaa buute tana ittiin kafrina Oromoo isanii obsite tana warra adaba raagorada harka raafudha odoo isan jirtan waxa adaree jalattis Oromoon qabina adarana Somaaliyaa jalattis Oromoon qabina Amaara jalattis Oromoon qabina roorroon teessanuu ni geessi jechuudha teessanuu ni geessi tabira Amaarratti idaataniif jechuudha Khadir Juwaari seenaa ta'e mee gabaabdutti aangumoo harkaa qabdaa mee poolisii tana hidhii nu garsiisii yennaan jechuudha gabaabdutti yoo hiitee nu garsiifne ifirraa hootu taaziyaa wajji boonyaa jechuudha kanaafuu obboleettii teenya kaalii fi obbolee keenya sadeen dhabne sani sabrii fi imaana beetee sabrii fi imaana rabbiin waa kannu maatii isaaniitiif haa kannu adeeroo beetee aangoon isaan daleeni kanaafillee sabrii fi imaana jaadama Khadir Juwaar ugaa gartan adeeroo sabrii fi imaana adeeroo garree atis aangoo akka waa takka nu godhuu dandeenyes ni beeyna kottu firraa taaziyaa teenyaa jaa sharaa keessa yaa maatii haanu wajji booyuu jechuudha yoo waan biraa dhabde taazii wanurraa nafini yennaan jechuudha ganda beetee abdii boruu sanii hadaraa dhaqeetii beetee maatii sanillee dhaqeetii wajji booyi sabrii imaana sanii haa kan nujiini biraa deemee jechuudha إبرخا أوروبا رباطا نبيتي يجوي برخا نما أبدتني دو أنتم بروا لافتو ميتي يجوي موتو مانك أبا هوغنانك أبا جاني نمونتم بكن والافتو ميتي أمو لك هوغنو تاسن كامنو خدير خينيا سيفيفونا وكا خينيا قبرومي فوتو ما فتشخا ملي أنقون قبو magaalaan Direedhawaadhaa already baaliin Mustafee Umariif kannamtee jirti Somaaliin already murteessuu jirti ibar dhugaa simuun gaariidha jechuudha dhugaa akkasitti ofitti himne irra wayyaa irraan tureensaa qabxii ittaantu tarkaanfannaa yoo rabbiin fade Ahmad Bashirii fi namoonni quba qabdanuu bilbilaa olmeeni Direedhawaadhaa maal fakkaataa ugaa jenne adeeroo Khadiroo keenya sabrii imaana si haa kannu Shimallis Abdiisaadhaa jajjabina si hawwinaa Abiyyi Ahmadiisi gaabeetee hojjuma dhabne yennaan jechuudha because you know du'a tana nama beetee biyyaa bulchan jaan beetee karaa gabaabatti isanii kaa biyya bulchuu dhiisaa ganda xiqqaa abdii boruutu bulchaa jirtan yeroo garree bara abdii boruun akka harka keessan hin jirre harkina jira jechuudha masalaa irraa kiloo dhiisaa qabxii ittaantutti roobni tiftifii jalqabee iddoo gorillee roobni bika garii roobe alhamdulillahi galata isaati rabbi waliin haa gahu naannoo arsillee roobni ni jira naan ja'ani naannoo tiftifiina atin rooba dhabdeenis haa qaanii ajaa'ibaati jechuudha baalee rooba dhabdeenis waan ajaa'ibaati roobe beetee hoteelaa itti heddummaate dilii maasiyaa xiqqeessa jennaan jechuudha beetee magaalaa hedduu bunnaa beeti itti heddummaachuu jira magaalaa diinii jechuudha magaalaa diinii magaalaan roobeedha tanaafuu tiisa magaalaa san tiisa isan harkaan baane isan harkaa bahaa jirti magaalaan roobeedha isan harkaa bahaa jirti tanaas agalumaan biraa kun roobni
أتين بدي سانيس روبر كتنا فكاتين دوغرو بعده وري قلم سوداتيس خا بيتي ديبي أكورا بدي سانتي توبة بريتشا خرام مچاراتيس خرام بيتي سلا أنك خان جمو جلاو بوخيتك وفي واج وفي جرو خلون دينوها روبا خنا إبادة خنا ربي تجبيسا النية خادرت خدام بك كما يتوي خدام هذا يفتوري النية خدات جبادة قالفت أوروميا دا هرجين بها جبادة إبادة قردا روبني وني روبا دوكا خيسا زكاة باسوديدو وني روبا دوكا خيسا فيفو غرا ولي تجباتشو خلافو وري واقبوس ورا واقبنا ياددو خيساو يرو أماتنا خيسا ماتي والأريتو هذا رأ ويتي وبليس أريتو وبليس أريتو ورا صدا أريتو I don't know سيري جونجامي دا ما بديو تنا هرجيتنا سنتين فكاتي ديبيا خرا ربرت ديبيا دا همين يديسا سنجان روبي ولجبنا نانو غري امو غباسا كدغينيتي خرا انا ميتاتي في مغالا قلوب بيداتي في مغالا قلوب بيسالا ميتاتي خرا قبودا في كارميل في خراهنا غامي روبي دفي توما ديما جان دفيتو كسيل لالي اكس جچو مالجچو خدان تيسانتوني حاجه تكو دغامتيتي امالي سنتافتي چولا سنتافتي تيكومي يو بيتي إشاعي كفر صلاتني خلتني رفتن تاتي صلاة الليل ابتداء جباد دا سرين جنة أتين دريداني روبا يو بيتي فلما روبا ريتني تهجد صلاتن تأيرما سنيدت ديبيا چوش روبا وما تنو كاوغا ينو أتين روبا خانا قد ما سيادا چوش إفي سوال لبنيتي ربني سوال لبني چوش أما مي جاساري ديما قبخانا بيتي واسدي سنغاسيس روبا مالف دبنوغاني اما خا تباجاج ترالال باجاج الروغاج القبل باجاج بيتي ونما سكغالوما ببلسو جروفي ماشينا دورما بلسو تيچخي خربيسه تيبر باوني سجل إنسيتوني جيرمتي رجاني بيته من باجا جاك بيجنا دور جتي أما نو بسيتين أنجان ما لجنان دورا برتين أنجاني بيته باجا جي فيه بدي برو خيزا هو بسجل كم تجان ماشيني سيتو فيه بيته نو بسيتين أنجاني تريش خلاف درجة خيجا بليتي تيسان warra beeytee badiidhaaf ganda keessaa guuraa jiru irra guddaa qottee duudaadha magaalaa diriidhaa keessatti ijoollee qottee duudaati tatala daleedu ilmaan warri kabajaa qabuutii dhufanii fuudhanii itti taphatanii jechuudha waliifillee geessanii ififis itti taphatee bakka itti taphatanillee geessaa jechuudha kanaafuu dubartii halkan deemtu baajaajiin deemtu kophaa deemtu خادر دري رابوس هذا باجاج هو بسوسريرا باجاج هو بسوسريرا رابوسي إيش ديمتا تلفون الرافونا ما تدولا انت تلتي ساعتنا باجاج رتركني قوق أبدني يو قوق أبدتاتي بوجا خيسان كبرنا باجاج قبرة تاتي بيتي بوجا أدى قبها منك قلتها في التلا أكل مدى تنديمني اللي قولا يرو أماتنا خيشتي حمق أوردي أغررتي ورني جدارة جلا دابتا في ورني قلقلا دي ما هندين وافان ورمو دبتي عرف فواهشان سققالو مادان خاصة فلنه يتشخيه وبيتبرا من نسيجتي وجرانا خوتي دودان دوبري ساريتي في انتلساني منا خايتيتي تينية تبتا جرا يتشخيه خلافو قيرون بيته قيرون باجاج هو بسيطانا دوبرا خيجا رادوكا يسان جنة هذا غيفر نميد عمسا أستاذ خيجا تانغا من أنقبدو باجاج أورتي تجاجل نماخن باجاج
cubbuu dalaydu dukkana keessa teessee sharrii dalaydu ijoollee fuutee dukkana keessa deemtu taanga mana hin qabdu baajaaji tiraanspoortii tajaajila namaa kennuufi malee dubra kotaasisuufi mi'a godhame mataa dhaabnee usnaan akka waan hin agarree nu seeyan baajaaji tajaajila tiraanspoortii namaa kennuufi malee dubraan kotaasisuufi mi baajaka godhame baajaaji akkas gootu yoo jiraatte ijoolleen teenya arrarraa kaaftee kabajaa itti gootee warra san warra akkasillee kabajaa goosuu barbaachisa baajaaji cubbuu dalaydu dukkana keessa teessee sharrii dalaydu ijoollee fuutee dukkana keessa deemtu taanga mana hin qabdu baajaaji tiraanspoortii tajaajila namaa kennuufi malee dubra kotaasisuufi mi'a godhame mataa dhaabnee usnaan akka waan hin agarree nu seeyan baajaaji tajaajila tiraanspoortii namaa kennuufi malee dubraan kotaasisuufi mi baajaka godhame baajaaji akkas gootu yoo jiraatte ijoolleen teenya arrarraa kaaftee kabajaa itti gootee warra san warra akkasillee kabajaa goosuu barbaachisa baajaaji cubbuu dalaydu dukkana akkasitti gabaabinaan haa baajaaj beetee dubartii islaamaa ta'e hijaaba qabduun deemu yaadeero silaa beetee haa gadaan bullee teetii galfadhu siin jenna jechuudha silaa irra bareedduun akkasii silaa tabeetee halkan deemtu sani butadhuutii masjida xaaliyaan geessitii shin haa godhadhu galfadhu sila akkas irraa haqaa jechuudha amma nuti akkas godhaa isaniin jennu ammoo boo baajaaj hubobsiturra dubra keenya buusa maghriba booda dubartii islaamaa ta maghriba booda baajaajiin kophaa namni deemuu nu agartan irraa buusaati dhaabsiisa maatii daddawwachiisa intalatee san quba qabdanii suuraa tabeetee lib jettee kuttee immoo suuraa kaafadha maxxansaa feesbuuk irratti beetee saaxila intala dubraa ta obbaleessii bira hin jirre abbaan wajjin jirre ta halkan deddeemtu baajaaj kophaa isii deddeemtu sani wuhaa suuraa isii maxxansaa saaxila jechuudha duula beetee rooban waan rooban dhokkerraa jechuudha baajaaj waan rooban dhokkerraa takka ni hubabsitii jechuudha beetee geejjiba zinaa taate jechuudha baajaaj misooma sagaggaalummaadha kana dura haa dhaabbannuu san jenna talammada ammoo sihiriin akka malee babal'atte biyya teenya keessatti namni wal dhamaasee jechuudha wal dhamaasee sihirii waan rabbiin jibburraa waan shirkiidhaan wal qixaati jechuudha amma jaarsi kun umrii tanaanii dachii akkana qotee dhahaa walitti hidhee sihirii godhee awwaalee namichi dachii san gubbaa dalagachuu dadhabatee dachii isaa san qoteetii akkasitti gandi qabanii sihirii tana fashalsiisanii jechuudha hawaasni hundinuu yoo rooboo barbaadan warra ganda keessatti sihirii godhu firra ari'a akkuma amma saaxilta akkana saaxila ari'a firra qulqullaa waggaa dhahaa baasuu jechuudha roobni maadidaa waggaa jenne akkana kolohaa umrii tanaani sihirii dalagaa warra sihirii dalagu kana warra falfala dalagu kana ifirraatti duula sharri isaanirraa illee najaa isanaa baasu najaa nu haa baasu jenna tanaas agana biraa kun tasadaffaadha ammoo gaabeetee manguddoon teenyaas waan maxxansitan ifirraa eegaa jenna jechuudha jaasi manguddoo lamaa wal dhugatti tunillee manatti irra wayyuuhii manatti irra wayyu haadhamaan matana manatti irra wayyuuhii dardarri fi dubri oggaa isan kan arke akkam fakkaatti jechuudha ooruu keessatti keessaa'uu suuraa tana kaasee
براديرو وان متأسني في وان الإفنك أبناء تشوي وانقدو تنالي جامتو سايرها قبو حلالي سادو نقوتشو وامين ينقبدو أمو مناني بريدي أتمو خدردرا خغانا فودا في تكان تلويتي هيروم إيغتو فود إيغتو منقدو تنبيتي أري تناسات إلونك فديها إسان باسون كيسان خل وانغاري ميتي خا أبا خيني بيتي إتل الرب ريدي مالتي الرب ريدي يناني خاسي مو أديرو خاسي ملي متصار خاسي راخاسي هاي تناسا غنا برا هونو I think irra turrensa gabaabsulee umadan deenya matoomataan dhawa faannoo fi piippiin akka ajaa'ibatti wal hirkataa jirani washan laabalaab jennaan jechuun xiqqoo haa wal butuchani haa wal butuchan xiqqoo wal butuchani falmii jajjabduu gaggeessaa jirani tanaas agar mu'ambiraa hunnu naannoo Tigraayittis haasoo Abiyyiin paarlamaa gubbaa godhe sanillee uummanni Tigraay paartiin sadiini balaaleffatanii Aranaa fi Baayitoonaa fi Tigraay Netsaannet paartiin amma Tigraay bilisummaa paartii bilisummaa Tigraay ummata Tigraay fi TPLF adda baasuu qabdaa jaaniin jechuudha. Yaatiin kana sirruma jaanii kanaafuu haa mootummaanis hedduu dhimma Tigraay irraa ogaa haasawtu dhimma TPLF fi dhimma ummata Tigraay adda baasuun political correctness idhaaf sirrii jennee amannaa jechuudha. Kanaafuu warri Aranaa fi Baayitoonaa fi TIP galatooma jennaan qeega keessa mootummallee fudhachuu qabdiidha. Jaafaan waa'ee masriidhaati jala bultii ayyaana eebba beeytee hidha mormoreesi I think wanni mootummaan haasoo tolchite jechuudha waan akka gara dippiloomaasiidhaatiin xiqqishoo waan bareedduudha wanni san haasootan sanii ajandallee taatee fi amma dura dubbii tanallee shabboo miidiyaan numa dhiheessee jechuudha. Numa dhiheessee rakkina dippiloomaasiidhaati kan nuti agarre malee mormor hidhamuun isaa waan masrii practically waan miidheen qabu jechuudha. Bishaan aswaan irraa irrateen jiru masrii waan kaleessa harkatu tadhabdeen qabdu irra guddaa foobiyaadha. Itoophiyaanis beektee afaan dippiloomaasii naamusa dippiloomaasii eeggachuu qabdi. Masriinis beektee mirga bishaan kanatti uumaadhaan qabnu kabajjee dhuma arjummaa biyya teenyaatiif galatoonfachuu qabdi jechuudha. Nuti akkasitti amanna akka shabboo miidiyaatti bishaan uumaadhaan rabbi nuu kenne so bishaan keenya kadaddeessaa fi baaroo irraa beektee harka 180 itti yaa'aa jiru kana galatoonfachuu qabanii akka sadaqatu jaariyan nu ilaalanii nuti soggaa bishaan keenya arjoomneef isaas kabajaa nu arjoomuu qaban nagee nu arjoomuu qaban diina nurratti ijaaruu qaban bishaan keenya fayyadaa shaabiyaa hidhachiisuun kun hojii deemuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf mootummaan Itoophiyaadhaa odoo hin eebbisiifne odoon eebbisiifne inumaatu dillee gootanii hojii dippiloomaasiidhaa jajjabduu ulamaa'onni keenyallee masrii dhaqanii qeesonni keenyallee kooptik charchii dhaquudhaan abbootiin amantaadhaa artistoonni keenyallee gara masriidhaa imaltanii masrii shaabiyaa jalaa hambisu. Wahuma masrii mootummaa Itoophiyaa dultuufuu natti mul'atu jechuudha. Laga khayirati booda yeroo akkama jechuudha. Waan nabira amaddu dhugaa sitti muddaan hin taatu hadeero. Itti muddin wajjii miti jechuudha. Yoo itti muddu barbaadde Israa'el itti muddii jennaan jechuudha. Warra ollaa kee duratti akkasitti Gaazaa uummata beeleessee uummata roorrisee isaan irratti haqaa jechuudha. Taankii fi madfii fi xayyaara kee. Nuti maal si goone? Basically biitti teenya uummanni keenya maal si godhan? Wata kalaa si godhan qabu. Bishaan si dhufaa jira. Odoo amata 13 amata 14 booyu jirtanii jechuudha. Ni kaada bishaan kun ni dhumna. Mee amata 14 eega wanni kun jaaramuu jalqabe irraa haga ammatti beektee layni mormorkuun hidhamuudhaan uummanni masriidhaan namni tokko ka dheebote namni tokko ka beele ka du'e nu himaa jechuudha. No. Irra guddaa baara gumaa harkaa isaan qaba. Haasidummaa harkaa isaan qaba. Wanni Somaaliin nurra jaartaniif Shaabiyaan nurra jaartaniif faannoo fi TPLF nurratti hidhachiisuudhaaf karoorfataniif hin jiru jechuudha. Yoo dubbii humnaa taate immoo
يود بيهم ناتاتي بكدو هيدا هدو جارمو دندا يجوي بارون في رت جارمو دندا دديسا رت هيدا مي جارمو دندا سمبودا خا بيتي اكو داتي سن دوغان سراتاتي يجوي يوني داف خيا دوتاتي خوتو دايو مجنانه يجوي نيكولا راور كنا هيدروبومبي ينانه يجوي بشان هيدا مهوني كيلومتر ديدم كوف إثيوبيا خيسا خجول كيلومتر ديدم صدام منتو يو نفتري لوتن نو في غندي تكوناف نيتشويا ملا زيلا كفتنا سني جاري يو نفتري لوتن غندي بيتي نفورو دندو جو إثيوبيا خيسا جرو إسانو تراغا تشويا السودان وافي مصر دا ولك أبي gara Awurooppaa isan ceesisaa jechuudha. Gara Mediteraaniyaatti. Kanaafuu bishaan dhowuudhaan illee furmaata isinii ta'uu danda'u miti. Wal dhowuudhaaniifis furmaata ta'uu hin danda'u. Karaan gabaabaan jiru maali? Sheeriifaa bitadha. Kaampaanii beeytee elektiriika kana harkiftee Masri akkatti fayyadamtu faa kootaati investmentii biliyoona meeqaan ifaas bitadhaaf ifis irraa fayyadama. Suudaaniif ifaa geessaa, Keeniyaadhaaf Yugaandaaf geessaa. Kaampaanii beetee ifaa keenya kana nuti bishaan hidhanne meebii humna beetee elektiriika kana fuunee waliin geenyu hin qabnu raabsaa elektiriika irratti sheerholdara ta'uu dandeessan. Isanis Suudiinis warri beetee sodaa qabdan hundinuu. Ilmaatu dantaadhaan walitti hidhamuu qabna. waan beetee hidha mormor kanarraa faayidaan nuufis isaniifis ta'uu ni danda'a. Nuufis isaniifis ta'uu ni danda'a. Bishaan kana bilaashitti fudhataa jirtan bilaash fadiisuu hin jiru adeeroo. Kanaafuu iskoolaarshippii ijoollee teenyaa kannaa tiraaktara koombaayinara ogummaa beetee bishaanii bishaan misooma bishaaniidha. Akkanumatti illee misooma ooyiruudha. Muuxannoo qabdanillee nuu qooda. Beetee bakka bira ijaarannaa waan baajata bakka biratti itti ijaarannu nu liqeessa. Warri biyya Arabaatis jechuudha. Gannaalee irratti, shabeellee irratti, oomoo irratti bishaan gurguddaa jira jechuudha. Laga 300 ol qabna gurguddaa kutaa hunda keessatti hidhannee kana waqfii isanii godhuu dandeenya jechuudha. Elektiriika irraa oomishannaa isanis bishaan irraa oomishadha. Hoggaa bishaan isanitti heddummate isanirraa qabna. Hoggaa isanirraa irratti isaniif gaddifna. I think Itoophiyaanis tuttuqaa Arabaa kanaan beektee dutuu miti dippiloomaasiidhaan dadoomaan dutuudhaan odoo hin taane dadoomaan bishaan kun waloodhaan nu fayyaduu ni danda'a. Give and take dha. An bishaan si kanne ati nagee akkamiin haa nu dadhabdeedha. Bargaafiif dandeesse jechuudha. Bitataa jirtu bilaashii fudhataa jirta. Narratti shaabaa hidhachiisuu normaali jechuudha. Bishaanis naa kanne nagee asiin kannu haa wajjin deemtu jechuudha. Kabajni biyya tanaa kan namu qabdi. Bishaan kun keessanii fudhachuu qaban liqimsuu qaban tana. Bishaan kun keessanii ammoo nuti kabiraa hin qabnu. Rabbii isanii kanne jaati nutis beekumsa isanii kannina nutis waan isanii qabne isanii kannina isanillee waan tana malee hin qabneef nu bira dhaabbadhaa give and take it. Bishaan kun inumaatu akka beektee maal jaaniin umbilical cord maal haadhaa fi ilmoo walitti hidhu kana. Ewer waan nu kana walitti hidhaa ta'uu qabaa jechuudha. Waan nuufi isanuu walitti hidhu malee waan nuufi isa wallolchiisu ta'uu hin qabu. Sabbata nuufi isanuu walitti hidhu ta'uu qabaa jechuudha. Leenii mormor waan biyya teenyaa fi Masrii fi Suudaan walitti hidhu walitti firoomsu. Akka beektee maatii takkattuu nu godhu jechuudha. Maatii mormor nu hundinuu. Akka warra soddattuu wal qaafachuu qabna wal yaaduu qabna jechuudha. Yoo ammoo humnaan nu baasa jettan try. Yoo humnaan nu baasa jettan taate godhaa jechuudha. Odoo humni san baasa ilaarraa tun teessanii jechuudha. Gabaabinaan hagana jennee biraa kunnu
ammoo jala deemneetti gabaafna mootummaa Itoophiyaadhaatiin ammoo akkuma Somaalee Shaabiyaa jala hambiftanitti dippiloomaasiidhaan Ijiptii hambisuun ni danda'ama. Already haasawni paarlamaa gubboo godhame sani headline ta'e jira Aljazeeraaf bakka hundarrattu afaan naamusaati Shaarukhaan irraa dhageenye naamusni kun haatti babal'atu. Miidiyaarrattu afaan gurbaan beekte Muhammad Al-Aruusiidha. Inni sanis beekte miidiyaarratti deebi'ee mormuu odoon taane amma dutuu odoon taane dadaan aboohaa wanni kun hojii qabnaati cina nurraa nafinaa hoottaa wajjin beekte wanni agoon investment option afaarraa hojii haasawaa mee bishaan uumma isa irraa rakkatti akkanaa kheyrii isaatu addaan qoodannaati. Beekte raabsaa ifaa kanarratti biyya keenya keessatti illee investmentii godhadhaa even sanuu nurraa bitadhaa gara beekte daldalatti haasennu maaliif maallaqa guddaa irra bahee bishaan kun bishaan yaa'iidhaa ta'uu hin qabu jechuudha. Xaasaa tokkoon beekte bishaan irraa waraabbanne boqqolloo takka ittiin magarfanne jechuudha. Ammoo qabeenya biyyaatu irratti dhadhaa'ame. Kanaafuu waan qabeenyi biyyaa irratti dhadhaa'ame kana gaa odoo waloodhaan irraa fayyadamne wayyuu gaafumatee nyaachuudha. Masrii hojiin dippiloomaasiidhaa irratti gaggeeffamuu qabdi. Tanaa garaan biraa kun torbaffaa waa'ee IMF dhaatiif taayaaddoo nuti taate IMFin gibira jechaa jira. Gaa qaallitti tanaas rabbiin eessaa nutti fideen beenu qaallittiin tun ammoo PPA miccateeti uummata diraa jirti. Uummanni keenya waan kan nuu hin qabu. Yoo as kannaan tun kanaaf ne taate I think dhahi jalaa jechuun dirqama taate jechuudha. Agar osii dubbin. Beetee uummanni keenya kanaa wajjin dhumaa jechuudha. Beelaan duura bilisummaa duudhaa ture caalaa. Irra deemna. Beelaan duura bilisummaadhaaf aarsaa ta'utu nagatii qaba. Filannoo ta'u mootummaati. Karaan IMF dhaa isaniin baasu. Uummanni keenya waan kan nu fixatee jira maachin qabu. Gargaarsa fadha malee irraa uummanni keenya gibiraa meeqa barbaachisu. Daawun gibiraa jennaa jechuudha. IMF ta Keenyaa jeetee ta Suudaan jeetee rakkoo meeqa uumte dullattii fitinaa tana beetee naashidaa eegee dhiigaa tana I think takkaraa tana nutu biyya keessaa numa qabnaa jechuudha. Takkaraa guutte biyya keessa. Ifiraan kaa godhaaf wanniidhaaf. Eenyu taniin Taadiyoos taatuuti moo Taadiyoos taantuu. Jaarsa Taadiyoos taantuu saniif namitti IMF tani kaa godha. Wanni Itoophiyaa deddeebuu jirtuuf maallaqa miti jaarsana fakkaataa jechuudha. Abiy Ahmed nurraa Taadiyoos tontoodhaatiif taantuudhaatiif ni kaa godhi. Poolisiin IMF dhaa harka qullaa qabaa. Oromoo waan kan nun qabnu. Waan kan nun qabnu. Dhahi jalaan sitti as deemti jechuu kiyyaa beekte walleen kee kiyyaadhaa